የተፈታኞቹን አይነት Bu'aan qormaata intiraansii bara 2017 hedduun keessan hawwii guddaadhaan eegaa jirtan guyyaa kam akka gadi lakkifamu viidiyoo kana keessatti kan isiniif himu ta'a. Gaaffii hunda keessanii kan ta'e bu'aan qormaata intiraansii kan bara kanaa guyyaa kamitti akka gadi lakkifamu viidiyoo kana keessatti kan isiniif ibsu ta'a. Hanga dhumaatti na wajji tura. Jalqaba irratti mee gara duubaa haa deebinuuti qormaata intiraansii bara 2015 fi 2016 haa ilaallu. 2015 irratti qormaatni kun adoolessa 19 hanga 29tti barattootaaf kennamee kan ture yoo ta'u, bu'aan qormaata isaanii kan ibsame immoo fulbaana 28 ture. Kana jechuunis riizaaltiin qormaatichi barattootaaf kennamee guyyoota 64 keessatti gadi lakkifame. Akkuma kana qormaatni bara 2016 adoolessa 3 hanga 11tti kennamee bu'aan isaa qaamni 5 irratti ibsame. Kunis guyyoota 54 booda jechuudha. Kan bara 2017 immoo waxabajjii 23 irraa eegalee hanga adoolessa 8tti kan kenname. Bu'aan qormaata keessanii kan itti ibsamu immoo hagayya 20 hanga 30 bira yeroo hin dabarre keessattidha. Guyyaa kana bira akka hin dabarre kan godhu sababoota lamaan kanaadha. Inni jalqabaa argitanii jirtu yoo ta'e baroota dabran lamaan keessatti raawwii jiruun bara 2015 irratti riizaaltiin ibsamuuf guyyaa 64 ture. Bara dabre immoo guyyoota 54 qofaadha. Haala kanaan kan bara kanaas yoo baay'ate guyyaa 50 tura. Sababni inni lammaffaan immoo barattoonni qormaata onlaayinii qoraman baay'inni isaanii dachaadhaan dabaleeti jira. Kana jechuunis adeemsi kun akka saffisu kan taasisudha. Kanarratti hundaa'uudhaan bu'aan qormaata keessanii ji'a dhufu keessa jechuunis hagayya 20 hanga 30 yeroo hin caalle keessatti kan isiniif ibsamu ta'a. Asumaan odeeffannoowwan haaraa waa'ee riizaaltii walqabatan saffisaan argachuudhaaf teelegiraam irratti chaanaalii keenya Gadaa Iskoor jooyin gochuu hin dagatinaa. Hunda keessaniif carraa gaarii isiniif hawwaa. Galatooma.